Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa amma dabareen kan oduu ijoo saatanaa qabannee dhihaanne isinitti muunqassifaana turaan ejersoo wallooti. Ijoo keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo aana dawaa caffaa keessatti maatiin hidhamtoota ijoollee isaanii akka dhaqaniin ilaalle dhorkamanii jiraachuun beekame. Akka maatiin hidhamtoota miidiyaa madda nageenyaaf himan jedhanitti sababa ijoollee keenya akka dhaqneen ilaalle dhorkamne kanaan yaaddoo cimaa keessa gallee jirra jechuun dubbataa jiru. Ijoo keenya itti aanuun adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen gara jabummaa yuunivarsiitii Boongaa keessatti barattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru gadi jabeessinee balaaleffanna jedhe. Ijoo keenya xumuraatiin Ameerikaan hoogganaa Alqaayidaa Ayman Alwaziir ajjeesuu ishee beeksiste. Pireezidaantii Joo Baayiden magaala guddoo Afgaanistaan kan taate Hublaa keessa taleellaa geggeeffameen hoogganaa Alqaayidaa kan ta'e Ayman Alwaziir ajjeesuu ishee beeksistee jirti. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun ijoon har'aaf qabannee dhihaanne kana gammaa daawwattanidha. Bal'ina oduu kanaa oduu keenya idilee galgalaa irraa argattu. Hangama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.